Kanaaf ijoolleen kun dhala jalqabaati. Rabbiin bakkatti ijoollee 5 badhaase. Yaadaniitu ilmoo lamayyuu baay'ee isa ulfaata nutti fakkaata akka yaada keenyaatti jechaadha. Isin immoo ilmoo 5 eddee tokkotti. እሷም እዛው የራሷን ትዳር መስርታ ልጆች ወልዳ ደስ በሚል ሁኔታ እየኖረች ነው። ልጄም እየተማረች ነው። በመንሱር ጀማል ስም ትጠራለች። ነሰና አከሲን ጅርትሌ ኢልሞን ሳይስ አከሲን ጅርትሌ ኢብሴዝራ አባ መና ከዘረቀረ ብየ ጅራ ሰኛ ስንጅሮ እስከ ሰንጅሮ አኒ ገረቲ ፋየን ጀናኒ አኒ ግደው ደገኛም ባሳኒ አለት ነደርበኒ Maatiin ijoollee keessan biyya alaatti ergattan rakkoo isin irra bu'aa jirtu laala. Dhaqxee waan hin taane keessa galaa jirti. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Showuu ani qaxaleen keessan egaa har'as viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Irratti immoo ani qaxaleen keessan isiniin jennaan akkam akka tokko of jajjaa. Naan jedhameera komentii irratti jedhuun qabu meenatti maasin anumti qaxaleen keessan kun ilaa akkas jedhuun qabu an akkam jirtuun isin jedha akkuma beekamu gaayahu ganna amma akkatti gadi baansu dhabaa jirra halkanii rooba guyyaa rooba kunoo akka tokko wayii nurkaa badeera isinii galee kunoo qorri jabaateera maalee addani qorra kanaan maalee addani akkuma beekamu har'a viidiyoo bobbaarsa bashannansiisuu baay'ee isin qabadheeffatan jira waluma bira teenyee egaa qorra kanaan wal bobbaarsina isin jedha warreen gara chaanala kanatti haarawaa dhuftan dafaati subscribe godhaatii maatii chaanala kanaa ta'an isin jedha subscribe yoo gootan isin ittiin irratu nuuf immoo mooraalii nuuf ta'a viidiyoo kanas like gochuun dagatinaa isin jedha laayikii meemee har'a 1,000 Kumaal kun lamano waan madami jedha nyaatee ta'e bakka keessaan badummoo Mbado balleessa mal. Balleessa mal. Bettee on balleessa? Atatamit balleessa. La ilaha illallah. Wal bukkee takkat godhe kaase? No yoom kenyoo. Kenyoo. Nu qofatu bukkee dhaadhabe amma. Hello. Oh nagaadhani. Nagaa nan ture miti amma dhufa. Bagoosaa wajjin hin jira. Atau amma kepala. Bamana kote itin. Atau. Itin apa bamana kote itin lepas. Main nanti korang kan kisah kestibat itu semua lo. Atau buka ya. Ya seperti korang malu pun. Saya juga mau coba tahu era tarik itu mau coba tahu. Apa lagi ni? Muja semua dubi akak aku sayu satu bolada. Soda ada wali. Dubi sendiri. Kalau mana ada orang ini tuh tinggal ada kikot tuh ada. Senda baring kaman. Mal juga ada kikot. Senda baru. Hello Talila. Akam ya? Naga diribeni jirtu amma marefuna braba te michaka akaka. Maqaa baay'ee tokko natti himtanoon qaban akaakayyuu adaadaa fi soddaa jechuushee beeka olii isaa hin beekano. Firra akkasiin jiru. Sadugaa. Tu na nyaatte ka gadheen. Na nyaatte gadheen dhiigaa Talila booddee si bilbiluu waan hin dhagahe. Gadheen si nyaatte gadheen gaafa dubartoonni laa dhiironni gaafa kam shakkuu qabdu beektu gaafa jarri mucaa eessumaa mucaa akkasii gaafa sin haasaa isinitti dheeressite achumaan nyaatte gadheen jedhaniyyuu. Zomaye. Avatar. Kun mataadhuma sirriidha moo yookaan ofitti humaan heeriidha moo waan inni ofitti godhatamu isa ofitti godhatte mataa sirrii taana maalni garuu kun naan galle meeme akka yaada keessanitti ilaalaati meeme matichi isa orjinaaliidha moo isa feekii ofitti godhatamu mataan akkasii. Jirtu dhiironni keenya tokko immoo waa'ee hiriyaa durbaa barbaadanii gaafa haasoftani ani kan hin barbaadu durba aadaaf safuu uummataa eegdee
kani warri guddiseen barbaadaa fuudhaa jettanii haasoftu. Keessa baataniifa hamma ijoollee durba baadiyyaa fa'aatu nutti haasoftu. Utuma kana nutti haasaa jirtanii shamarrumti wayii surraa asitti citaa kan uffattu gurdi asitti citaa kan uffattu gaafa dhuftee dabartu immoo isin dura namni jedhee akkasitti xiraatee ilaalu hin jiru. Achuma as deebitanii immoo daataa gaafa seentanii feesbuukii kana faara ilaaltanii libbii ajaa'ibaa kan itti kennu. Keessa baatanii suuricha fa'aa bantanii gaalerii fa'aa keessatti buufattu. Gaalerii keessa nuti sakattaaniiti magaazina biyyaa midhaan itti gashan fa'aa fakkaata gaaleriin keessa ijoollee durbaati. Of sobdumoonni sobduu dhiironni keenya. Piliis dhiisaa waan akkasii yoo jiraattanii isa dubbattan sana godhaa. Wanta jettanii hojiitti hiikaa wal bukkee darbaa jira jireenya keessan. Dhiisaa waan akkasii piliis kan kanarraa hafee haasaa keessan namatti jedha. Chaam. Ciao. Dhiironni yeroo si Ingiliiz jiran keenyaaf durbuma normaalii jira miti egaa. Durbuma wajjin taphattee wajjin haasoftee wajjin jijjiirtu barbaadu. Gaafa immoo bultiidhaaf barbaadanu baadiyyaa dhiisaa muudiin afaan. Kanaan wal qabata jechaadha wantichi. Anaaf ijoolleen kun dhala jalqabaati. Rabbiin bakkatti ijoollee 5 badhaase. Tokko ammoo lubbuun isaa gaafuma daawusaniin battalumatti lubbuun isaa darbe. Amma ijoollee dhiiraa 3 fi dubara 1 kan jiran. Rabbiin gaafa iddeettis ni kennu. Ani maqaan kan koo Hanaan Nuuraddiin yookaan Siifuu haadha ilmaan 5 jedhama. Bakki ani itti argamu magaalaa Kaayiroo. Gaafa ijoolleen kun lakkuu ta'uu doktorri natti himu baay'ee tokko rifadhee boohee wareeree akka malee sa'aatii muraasaaf ofii hin beeku ture. Egaa Rabbiinis akkuma naa kenneen na jajjabeessee alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Ijoollee akkana na badhaase gammachuun qaba kennaa rabbitti. Ijoollee kan koo harma hin hoosisne ijoolleen kan koo aannanuma alaatiin as gahanii sababaan isaas haalli nan keessa jiru ammoo 4 miti daa'ima tokkollee waan ofitti qabuu hin dandeenyeef doktorri narraa fageessee adaana bakka isaan oksijiinaan doktoroonni tajaajilan achi turanii guyyaa 25 ijoolleen kan koo narraa fagaattee san booda xiqqoo eegan of beekee xiqqoo qaamni kan koo fayyaana godhateen deemee ijoollee kan koo ofitti fudhee jechuudha. Maqaan ijoollee kan kooti maqaa 2 tokko maqaa maatii itti baasnee lammaffaa ammoo maqaa Oromoo itti baasnee inni kun kan hangafaati maqaan isaa Huseenii kun ammoo maqaan isaa Saaladdiini achiin Nuuraddiini Zeyniidha maqaan ammoo lammadaa kan Oromoo itti baafne Boonsaadha Boonaadha Hacaaluudha Boontuudha. Mudannoon na mudatee yoomuyyuu dagachuu hin dandeenye ijoolleen kun dhalatanii baatii 8 booda akka malee dhukkubsadhee operaasyoonii godhamuudhaaf gaafan deemu doktorrillee hin hafta jedhee natti hin himne. Sanii fi biyya baqaa kana keessatti ijoolleen kan koo haadha malee akkamitti guddatti maaltu isaa mudata jechuudhaan baay'ee tokko cinqame akka malee hamileen na cabee. Akkuma argitan baay'ee tokko nama dhibaa baay'ee tokko nama ajaa'ibaa hojiin Rabbii kun al tokko uumantaanii taasisa Rabbiin baay'ee tokko nama dhibaa yaaddaniitu ilmoo lamayyuu baay'ee isa ulfaataa nutti fakkaata akka yaada keenyaatti jechaadha. Isin immoo ilmoo 4 ilmoo 5 iddee tokkotti. Hojiin Rabbii baay'ee nama ajaa'iba. Shawaa Jimmaa Arsii Baalee Harargee Wallaggaa dhugaadhaa kun dhugaadhaa moo ሙዲዳፍ አከስቦት ነው ገዲስተን ቴፒ ላይ ያገባሃት የልጅህን እናት እንዴት አደረካት? እውነቱን ለመናገር ወደዛ ከመሄደ በፊት በጣም የገረመኝ ነገር ልንገራችሁ። አንዴ 70 ሱፍ አለኝ ብዬ እንዲሁ በአርት ቲቪ ላይ ነው የተናገርኩት። ከዛ በኋላ የሆነ ኮሜንት ምን ይላል እኔ ዛ ቴፒ ሳገባ የሆነ ጓደኛዬን ሱፍ ነበር ተውሼ የለበስኩትና ኮሜንት ላይ መንሱር 70 ሱፍ አለኝ ብለ አርት ቲቪ ላይ የተናገርከው እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ሱፍ አልቆጠርከውም አለኝ እና እስካሁን ማረሳው ነገር ነው። ወደ ጥያቄው ለመመለስ ቴፒ ላይ ያገባሃት እንዴት አደረካት? ኦልሞስት ሞር ዛን 18 years 18 ዓመት 17 ዓመት በላይ የነበረ ታሪክ ነው ይሄ።
መንሱር ጀማል በኑሮ ተወልዶ ያደገው ኢሉባቦር መቱ በቾ የምትባል ገጠር ከተማ ውስጥ ነው። ከዛ ተወልጄ አድጌ ደግሞ ነገሮቹን ወዲያውኑ ለለውጥ ጥረት አደርግ ስለነበረ ህልም ስለነበረኝ ያኔም አዲስ አበባ የመግባት የመስራት ውጪ የመሄድ ቤተሰቦቼን እናት አባቴ ሳያስተምሩ ያስተማሩኝን እየራባቸው መንሱርን ያበሉትን ቤተሰቦች በህይወት እያሉ ለማስደሰት ጥረት አረግ ስለነበረ የመጀመሪያ ስደቴ የነበረው እዛው ሎካል ስደት ቴፒ ነው። ቴፒ ሲሄድ ደግሞ የህሎ ሃውንና እቺን እህቴን ዛሬ እህቴን ያን ሚስቴ የነበረችውን አገባዋት። አንድ ልጅ ወለድን። ከዛ በኋላ የህሎሃ አልሆናልና እኔም አራዳ የሆንኩ መስሎኝ አዲስ አበባ ገባው። እሷም እዛው የራሷን ትዳር መስረታ ልጆች ወልዳ ደስ በሚል ሁኔታ እየኖረች ነው። ልጄም እየተማረች ነው። በመንሱር ጀማል ስም ትጠራለች። የአባትነት ፍቅሬን የአባትነት ሪስፖንሲቢሊቲን እየተወጣው ነው። ዲቴል ፐርሰናል ነገር ስለሚሆን ብዙ ማውራት አስፈላጊ ስላልሆነ ነው። ግን የራሷን ህይወት እየኖረች ነው። እኔም የራሴን ህይወት እየኖርኩ ነው። አንስ ሮባይ ጋፊነት ተይናኑንቲ ኩንሲኒፍ ዲኤስ አኩማ አድቂተን ሃቲማናስ ዱራኒ አከሲን ቢዩ መጀርቱ ኢሉ አባቦር በቾ ማለት ናኑ ሰና አከሲን ጅርቱሌ ኢልሞን ሳይስ አከሲን ጅርቱሌ ኢብሴዝራ አቲ ወሩም ዲሲ ባን ጅርቱጋ ወሩም ዲሲ ደንግደስ ይክቴ አከስማ ፉዴ ይክቴ ሐመስ ነው ያባረሯት ማለት ነው። እያዛ ቤት ነው ወለደችው። ኦሮሚፋት አናሳይ ሆስፒታል ነው ወለደችው። አሳይ ትክክለኛ አንቺ እናወራ። ቆይ እያዛ ቤት ነው የወለደችው። እኔ ምንም አላውቅም። መንገድ ላይ ተጥላ ነው እኔ ያገኘናትኛ ፀሐይ ላይ ማለት ነው። ዱባይ ሙቀት ፀሐይ ላይ ዱባይ ላይ ናችሁ? አዎ ሃሎ አዎ አይሰማም? ይሰማል። እሷን ነው ሃሎ አሳይ እነጋማይ ፈያዳ ነጋ ብለስኪ ፈያዳ እጆሌታት አርሲ ባት ማሻአላ አርሲ ባዳ ነው ከም አርሲ ጎሎልቸንቲ ጎሎልች ወርሞታኒቱ ደገመሹ አባ መና ከሰረቀረ ብዬ ጅራ ሰኛ ስንጅሩ እስከ ሰንጅሩ አኒ ገረቲ ፋየን ጀናኒ አኒ ግደው ደገኛም ባሳኒ አለት ነደርበኒ እና ሲቲ ቁጠ ቢያላት ኤርገ ማለት ጉተሬ አስመቱሬ ነው የቹን አባ መና ከብዬ ጅራ ተኤኑራ ኡልፎ ደጁ አባ ዳይማ ሆ asuma qabame galee barsanyes asuma qabame galee sijara qabame duraan isin biyyatti wal fuutan moo Dubaayitti wal fuutan? Dubaay jechuun fuuli kun kasargii nagarre kasargii Dubaay baay'ee viidiyoo ilaalaa turre kama bilbilaa kana ma warratti ergatanii dhugaa dubbadhu si gargaarti Oromoon. Baay'ee kasargii dallee majiraas hin jedha amma wanti an barbaadu kara maatii kootii galuu barbaada na gargaara. Addaan baafannee waan ati rakkate sirriitti addaan baafatu malee namni mallaqa kennuu dhiiseera. Oromoon cakkaneera wallaahi. Oromoon baay'ee durriyyee ta'eera garaa jabaateera walitti. Maa mucattii wantoota akka nagarre akkaawuntii banee fi birrii natti kennuu didanii ta su'uudii jirtu kun mucaa ibsaa kanarraa riyaala kuma ergeeffadhee ergeef. Oromoon baay'ee cakkaanyii ta'eera dhugaa himte mucaan kun yoo ka fireend illee ta'e yoo ka abbaa manaa kee halaala illee ta'e dhugaa irratti qofa birrii namatti kenna Oromoon. Ati galuu barbaadda amma? Akkuma argitan viidiyoon kun illee dheeraadha. Wanti asirratti dubbachuu barbaade maatiin illee viidiyoo akkasii ilaala, waan akkasii ilaala, seenaa akkasiis dhagaha. Maatiin ijoollee keessan biyya alaatti ergattan laalaara rakkoo isin irra bu'aa jirtu laala. Dhaqxee waan hin taane keessa galaa jirti, zinaa keessa galaa jirti. Ijoolleen irra caalaan keessan immoo maatiidhaan hin bultanu jechaadha. Ijoolleen irra caalaan maatiidhaan hin bulanu. Akkuma uumamaatti dubartoonni baay'ee sardamu. Sardamtanii uuman taane keessa dhaxxanii galtanii booda immoo maatiidhumaaf waataatanii galtanus maatiidhumaaf kan maqaan badus maatiidhuma of eeggadhaa haala danda'ameen of eeggadhaa sabaruuf yaalaa kana isin jedha. Viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isin tolee isin bohaarse isin gammachiise yaada. Hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show.